السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرتني فيا كيسني نجا كيسني دفني ببريدو تكنا فيني دفني الرس يرمى هند سافنا نتي الحمد لله. هر أبوركيني كليسا أكما أرارا منيتي ولا تاقلتي في هايمية نتشودا. waan si gaafadhe tokko tokko nuti natti nan uskini natti himtaa jedhee jira. Eeshi jettee kaleessa qaalii galtee fi jirti. Akkuma argitan kana har'aa waamee gaafate miskiina walla koftor jetteetti har'a. Waamee gaafate jechuudha. Akkatti duraan dursa faasee wajjiniin wal argitanii tokko tokkootiin natti himi. Akka waliin wal amanne waliin jireenya keenya jaalala keenya oofannuu fi ishee jedhee eeshi jette. Duraan dursa buttaa jiraatti karaa irratti akkuma dingataa walitti dhufnee jette. Walitti dhufnee makiinaa oofaa jira. Nashanya'ee manatti nagashee jette. Manatti nagashee otuma haasofnu isaa booda walii daawwaluu jalqabnee jette. Walii daawwallaa otuma walii daawwalluu nagaafatee ishii siin jenne homa siin jenne. Goddanyoota isaa walitti qabee waan qalabati homa qopheessee na waamee jette. Na waamee jennaani ani bakka na waamame sana gizee naqu jilbeeffatee qalabatii natti dhaachuufi jette. Ani immoo goddanyaa isaa biratti isaan salphisuu jedheen qalabatii sana irraatii harkatti na kaayee jette. Qalabati sana harkatti na kaayee deebi'ee jette isheen jechuudha. Achii deebinee booda irratti qalabatii sana hin dogongorte. Ani goddanyoota kee biratti si salphisuu jedheeni qalabatii sana sirraatti fuudhadhee sirraa taqabbalee malee aniifatii fiqiriitiin waa wal nu qaxxashiisu hin jiru hin ta'u jedhee itti hime isaa boodarra maaliif akkas goote maaliif jedhee walitti dubbannee dhiisee biraa deemee jette. Ani qalabatii keessa hin barbaadu garuu hiriyaa kee biratti si salphisu jedheen sirraa qalabatii fuudhee malee fiqiriitii waliin aniifati waliin taanu jedhee itti hime gizee sanatti jette. Isaa boodarraa sin jaalladha jedhee ganamas galgala sin daawwala kanarraan kan qabee gara waan guddaatti adeemee jette. Nama akkabaabii tokkooti si mucaan suni faaseen suni jechuudha. Faaseen sun akka jedhee himetti burukeen akka natti himetti akka waan si wajjiniin giniinyitu tokko qabu akka waan baay'ee viidiyoon hin jira jedhee gaafata burukeeni kaleessa araaramanii akkuma argitanii. Isheen immoo viidiyoo qalabatiirra kan hafee waa bira hin jiru waa bira jira yoo jedhe immoo baasee sitti agarsiisu bilbiliitii natti agarsiisi jedhii sitti agarsiisu jette. Ani mata ofin amanaan jette of amanaa ani viidiyoo qalabatii sanarraa nafe waan tokko waliin fiqireenyaa jedhee waliin mana tokko keessa qalabatii natti haateera jedhee mana tokko keessas waliin hin jiraanne isatti sinsinne ani jette akka kanaan aarte fuula gubdee dubbataa jirti. Burukeen nama loluun anis balleesseera anis dha'ee sa'iiskeera an'ee ifatama gaafanne nagaa buusne ani ifati waliin jiraannaa jennaan. Isheen immoo isatu ifatama na gaafata malee ani ifatama maaliin gaafadha eengadda gaafadheeraa jette. Garuu miidiyaa irratti maqaa na balleessuu koo inni ifatama na gaafachuu qaba malee ani ifatama isa gaafachuu hin qabu jette. Burukeen dhiisii homaa rakkina hin qabu miidiyaa irratti maaliif akkati ofitti amanummaa qabdu kanaaf miidiyaa irratti anillee si gaafadhaa. Akka haasawutti waan wajjiniin waan baay'ee dabarsine jedha garuu akka jedhetti akka odeessetti miidiyaa irratti jechuudha. Burukeettis akkas jechaa jira namichi kun. Faaseen kuni jechuudha. Haimeen amma bilbileeni burukeen annee ifatama gaafanne atis ifatama gaafadhuuti waan jiru tokko tokkoon isarraa immoo dhageenya jennaan waan jiru viidiyoo isaa qalabatiirra kan hafe waan barbaadde fidi jedhii sitti agarsiisu ofitti amanummaa qabaa jette akkasiin wal amansiisanii anillee si amana jedhee miskiina booda irratti akkasii walii biraa deebanii amma faasee bira deemaa jiru jechuudha. Egaa viidiyoo faasee biraa immoo boru gadhiisitee hin beeku. Akkaniin har'aa kunoo akka kanaan wal amanummaa fi akka kanaan wal waamanii har'aa dhiyaatanii jiru.
Maaliif walii qulqulloonni garaatiin dhugaatiin jireenya keenyatti fufna. Yoommoo akka inni haasa'utti mana tokko keessa waan waliin dabarsine waliin turre fakkeessee haasa'een beektanii burukeetti. Burukeen kana shakkeetiyyuu waan tokko qalbatiirraa nafee wajjiniin laayifii dabarsineera laayifii baay'ee jechaa jira. Jennaan isheen tokkoyyuu jette ani jaalalleedha jedhees waliin mana tokko keessa hin galle isattis hin dhiyaanne qalbata isaas harkatti hin keewwannee jette. Akkana fakkaata gaa rabbiin keerii haa godhuu dhiifatama gaafanne waan inni jedhu immoo anneesarraa barree dhiifatama godhiifiiti dhiifatama gaafannaa jedhee akkasiin ishee kadhataa jira. Inni maqaa komiidiyaa irratti na balleessee dhiifatama naa gaafatu jettee jirti. Egaa rabbiin nagaa haa buusu.